kan wal simu miti jechuudhaan tarkaanfii kana ittisuuf sochii dippiloomaasummaa jalqabdee jirti. ECOWAS akkasumas michoonni kanneen biroon kanneen naannoo Saahel keessa finxaaleeyyiitti duulan illee waliigalteen kun dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bittaan waraana Maalii kan hagayya bara 2020 aangoo qabate garuu Faransaay duula leellistoota hidhata Alqaayidaa qaban waliin geggeeffamu gad xiqqeessite jechuun qeeqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Daawwattoota keenya oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessummaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamuu fi hoogganaa kibbaa kan turan Gullichi Dhangee nageenyaaf jedhanii ogaan nagaadhaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itiyoophiyaatti harka kennuu isaanii hangafoonni mootummaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Naatoor Markaa dhiyeessee qophaa'ee jira. Gara isaatti isin dabarsa. Ajajaa loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii Goolicha Dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha Dhengee wayitarra ganama Keenyaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee ga'an simannaan hangafoota mootummaa olaanoon taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaa kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru. Tokko wanti warjuntaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunini fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufarquu ta'a jechuudha. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan citan ofitti addeessuun yoo gara badiitti geessu malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii fi balleessuun hin barbaachisu. Yeroo fi gubanii yeroo guddina biyya kana gubuunis hin barbaachisu. Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa Goolicha Dhengee fi hangafoota simannaa taasisan keessaati murtoo Goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon. Kanaaf kanaan booda achi keessatti adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliinis walitti dhufuu hin dandeenyu. Shanees taanee kallattii kanaan itti fufuun hin danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuu fi gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolee biyyaaf hooggansa naannoo sanaatti fi hooggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'ee jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti waraana geggeeffamu keessatti qooda fudhachuun narra hin jiru. Warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa qooda narra jira jedhee murteessuu isaatiif simannaa gootummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'ee jechuudha. Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo Goolichaa laalchisuun illee akkas jedhanii jiru. Biyya kana keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eera wanti hafu hin jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinuu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaani galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojii ishii dhuunfaa isaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuulduraatti mootummaan kan godheef waliin qabsoo dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhatanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan Goolichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u, eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadanii kamiinuu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibseetii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha. Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana loltootaarraa yaada game isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo itti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amborraa.
Daawwattoota keenya amma immoo beeksisa teessoo keenyaa irratti isinitti himnu irratti isin dabarsina ammas nu wajjiniin tura hordofaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan-Oromoo galgala sa'a 2:00 jalqaba sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argattu. VOA Ethiopia channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees west lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV Afnet HD yookaan TVMC Duwaajaaf 6229 kanneen raadiyoodhaan dhaggeeffachuu feetan immoo meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 12040 irratti meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12485 irratti sa'aatii wal fakkaataan nu argattu. Akkasumas marsariitii feesbuukii, tiwiitarii, instaagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagalee Ameerikaa. Daawwattoota keenya amma qophiitti nuti darbina. Itoophiyaa keessatti lammiileen biyyattii wantoota jireenyaaf barbaachisaa ta'anii kana akka mana jireenyaa, uffata, nyaataa fi dhugaatiidhaan of danda'uu hin dandeenye. Sababni isaa ammoo kan akka beektonni yookaan qorattoonni nutti himaa jiranitti imaammata diinagdee itti fufiinsa qabu dhabuudha. Imaammanni diinagdee jiraatullee ammas wanti fufiinsa hin qabne rakkinni kun uumamaa jira. Dhimma kana irratti torban darbee gabaasa isinii dhiyeessinee turre. Har'ammoo kutaa lammaffaa gabaasa sanaa isiniif dhiyeessina. Gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu daldaltootaa fi warra ogeeyyota diinagdee haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu isinii dhiyeesseera wajjiniin dhaggeeffanna. Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti torban darbee keessummoota yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan keessaa obbo Xilawuun Caalaa hojii daldalaa irratti bobba'anii kan jiran. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaan badhaatedha. Garuu qabeenya uumamaan badhaase kanatti kalaqa ofii ida'uu waan hin dandeenyeef rakkoo diinagdeef saaxilamte yaada jedhu ibsanii ture. Dr. Sinishaw Tamiruu ogeessa diinagdee kan ta'an immoo diinagdeen Itoophiyaa harki caalaan qonna irratti kan hundaa'edha. Sanuyyuu qonna mala ammayyaan hin qotamne waan ta'eef oomishaa fi oomishtummaan yeroo yeroon gadi bu'aa deeme. Kana malees baay'inni uummataa akkuma dabalaa deemeen lafti qonnaa dhiphachaa deemuun guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera jechuun yaada isaanii ibsuu isaanii akkasumas Dr. Tafarii Dhaabaa barsiisaa fi ogeessa diinagdee kan ta'an immoo diinagdee Itoophiyaaf bu'uura kan jedhamu qonnaala garuu innis bara dhufaa darbe ammayyoomuu hin dandeenye jechuun rakkoo diinagdee Itoophiyaaf sababa dhiyeessuu isaanii fi dhimma rakkoo diinagdee Itoophiyaa irratti gaafatamanii yaada kan kennan ministeera faayinaansii Itoophiyaatti ministeera deetaa kan ta'an Dr. Iyyoob Takkaalli kun imaammata diinagdee Itoophiyaatti jiraachuu himuun waggaa 2 dura yommuu fooyya'insi sirna diinagdee mootummaan qoratamuu jalqabu gaaffiin jalqaba ka'e uummanni biyya kanaa maaliif wantoota ilmoo namaaf barbaachisoo jedhaman guuttachuun rakkoo ta'e kan jedhu ture jechuun kaasuu isaanii akkasumas Itoophiyaan imaammata diinagdee qonnaan durfamuun hordofa jechaa baate garuu biyya konkolaataa VAT qaraxaan ala galchaa tiraaktara qonnaa irratti immoo qaraxa muraa turtela kunis rakkoo imaammataa akka biyyaatti hordofamaa turedha jechuun himuu isaanii fi yeroo ammaa mootummaan imaammata kana sirreessuu isaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa sagantaa kanaa keessatti immoo Itoophiyaan rakkoo imaammata investimentii illee qabaachuun rakkoo diinagdee keessaa ba'uu hin dandeenye kan jedhan Dr. Tafarii Dhaabaa humna nama barateellee gatii gadaanaan qacaruun miidhama diinagdee isa biraa akka ta'edha jechuun ibsu. Kabraa foreign direct investment wajjin wal qabate rakkoo imaammataa guddaa qabatu. Rakkoo imaammataa guddaan qabu maali? Tokko akkaataa jara kanatti waamanii yookiin immoo waadaan isaaniitiif galan. Cheap laborii qabna kottaa jedhani. Cheap laborii qabna kottaa jechuun laborii keenyaa akkuma garbaatti amma barbaadan kaffaltanii fi itti fayyadamuu dandeessu jechuu ta'uu irra ture. Garuu waan ta'e akkas ture. Biyyi kun biyya minimum wage yoo hin qabnedha. Lammaffaa jarri foreign direct investmentiin dhufan kun akkaataa isaaniitti lafa fudhatan.
akkaataan isaanitti liqii fudhatan dogoggora tokko immoo waanuma oomishan illee biyya keessatti illee akka gurguran dhorkamaa turan directly alaatti biyya isaaniitti akka isaan ergan probably kun eeboo foreign currency-dhaaf qabnu ta'uu danda'a positive yaadamee ta'uu danda'a garuu dhiibbaa guddaa immoo fideera jechuudha lafa keenya qabsiisanii maallaqa mootummaa irra liqeeffatanii akka isaan hojjetan taasisan koolaateraalii isaan qabsiisan lafa keenya maallaqa isaanitti hin hojjennanii fudhatan birrii keenya haadha karansii jedhamu sanallee hin finne jechuudha dogoggoree nama makaallee ture jechuudha. Itoophiyaatti rakkoo investimentiin fide osoo hin taane akkaataa investimentichi itti hoogganametu rakkoo qabaachaa ture fi formiin diinagdee amma Itoophiyaatti taasifameeru immoo isa kanaaf furmaata fideera kan jedhan Dr. Iyyob Takkaalli. Investimentii biyya garaagaraa fiduun kun jalqaba abaacaadhaa diinagdeeti. Rakkinni isaa investimentii guddisuu jajjabeessuu osoo hin taane akkamitti hoogganne investimentii kana irratti kan ture. Uummata keenya diigee manaa buqqisee lafaa buqqisee investimentiin dhufu funyaan keenyaan aba'uu hin barbaannu kan jenne gaafa geeddaruu kun jalqabe maaliif investimentiin jireenya namaa kan geeddaru jireenya qotee bulaa kan geeddaru namni ol qabatee akka guddatu kan godhu malee uummata gadoodaa maqaa investimentiidhaan waan godhamu ta'uu hin qabu. So kana sirreessuu jalqabne jechuudha. Karaa kana geeddaramsa hedduu jira. Itoophiyaan humna oomishuu danda'u hedduu qabdi jedhama. Garuu maaliif itti fayyadamuu dadhabde gaaffii jedhu gaafatamanii Dr. Tafariin yommuu deebisan akkas jedhu. Inni namaa keenya kuni imaammanni sirriin yoo jiraate hojiitti gali. Dargaggeessi keenya kuni carraa liqii yoo argate hojjechuu danda'a. Obbo Fiqaaduu Daggifee immoo gama isaaniin imaammanni barnootaa Itoophiyaan hordoftullee rakkoo waan qabduuf rakkoo diinagdee ishee furuu hin dandeenye jedhan. Barumsi biyya kanaa baadiyyaa jijjiiraan jiru. Tokkoffaa barumsa more of practicalii ta'ee miti. Lammaffaa teekinooloojii barumsi illee odoo gargaaree teekinooloojii argachuuf qarshii barbaachisaa. Qarshii argachuuf immoo amma liqumti biyya keenya illee siistamni baankii biyya keenya illee gara qonnaa irratti baay'ee waan gargaaraa jiru miti. Liqaan dhaabbilee faayinaansii Itoophiyaa baadiyyaa giddu galeessa godhachuu dhabuun rakkoo imaammata diinagdee biyya kana gara duubaatti kan harkise ta'uu kan himan Dr. Iyyob Takkaalli yeroo ammaa garuu baankiiwwan Itoophiyaa keessa jiran hundi liqaa liqeessan keessatti 5% qonnaan bulaaf akka liqeessaniif imaammanni haaraan ba'us eeraniiru. Seektarri faayinaansii biyya kana qotee bulaaf horsiisaa bulaa keenya kan dagate kan keessaa baase ture. Magaalaa irratti xiyyeeffata humni guddaa biyya yeroo kan jiru baadiyyaa keessa. Egaa tokko kan seektar faayinaansii riifoormi gaafa goonu kan geeddarame tokko ilaalcha kana geeddarudha. Kana geeddaruuf immoo afaanumaan naayee qonna irratti xiyyeeffachuu qofaan hin taane karaa tokko dirqisiisuudhaan. Fakkeenyaaf baankonni liqii kennan keessaa minimum percentage 5% qotee bulaaf kennuu qabu kan jedhamu dirqama ta'ee jira. Karaa gara biraa baankonni yeroo baay'ee kan kaasanii liqeessuu barbaanna garuu jarri kun kolaateraal waan qabsanii mana hin qabani jedhumni. So kana hiikuuf immoo waan qotee bulaaf horsiisee bulaan keenya qabu maayinni looni gaala isaati reetti isaati hoolaa isaati waan akkasii kana waan movable property jedhamu wanta tocha'u kana akka kolaateraal ta'ee baankitti qabsiisee liqeeffachuu danda'uu fi seerri haaraa ba'ee dura oolee jira. Rakkoowwan siyaasaa yeroo yerootti mudatanii fi waajjiraalee mootummaa keessatti adeemsi fooyya'aan dhabamuun namni waa'ee diinagdee akka hin yaadne taasisuun rakkoo isa biraa ta'uu himu. Obbo Xilahuun Caalaa. Riisortiin guutuutu jira. Biirokiraasiin mana mootummaa garuu rakkoo biraati. Haalli siyaasa biyyattii daandii sirrii qabaannaan imaammata diinagdee fooyya'aa qabaannaan akkasumas hoogganaa barate qabaachuunii fi kaapitaalli jiraannaan diinagdee Itoophiyaa sirreessuun ni danda'ama kan jedhan immoo Dr. Sinishaw Taammirooti. Maallaqi jiraannaan kaapitaaliin jiraannaan siyaasa sirrii taanaan namooti hooggantootis baay'ee beekumsaanis qaroominaanis yoo guddachaa dhufanii waan hundumaa sabeessanii iddoo gaga'uun danda'ama. Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti rakkoon nageenyaa jira. Bakkeewwan tokko tokkotti immoo namni beelaaf saaxilamuun gabaafamaa jira. Gama biraan magaalota keessatti qaala'insa jireenyaan namni hedduun rakkoof saaxilameera. Rakkoowwan kanneen keessa taa'ame immoo fulbaana 24 dhufaa jiru kanatti Itoophiyaatti mootummaa haaraan hundeeffamuuf akka jiru ni beekama. Mootummaa haaraan hundeeffamu kun rakkoo diinagdee amma jiru kanaaf abdii akkamii fidee dhufa jedhamanii kan gaafataman deetaan ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyob Takkaalli yaadatti aanu kanaan ibsu. Rakkinoota jettee rakkina nagaas haa ta'u rakkina qaala'insa jireenyaa kana hiikuudhaaf mootummaan jiruu guddaatu irraa eegama. Jiruu guddaatu immoo irraa eegama. So uummanni keenya abdii godhachuu qabu mootummaan akkas sa'aatii 4-5 dhaabbatee amma halkan sa'aatii 6 dhaabbatee filate kana mootummaa itti rafiin bulu
mootummaa ummataaf dhimmo mootummaa ladheessaarraa jireenya uummata keenyaa geddaruuf taajektiree biyya kanaa geddaruuf hojjetu ta'a. Mootummaa yaada haaraa fida dhufu kan ta'u. Kanaaf hundumaafuu isaan mara kana keessa jiru iddoo rakkinni jiru uummanni keenya iddoo tokko tokkotti badoodamaa jira, rakkachaa jira beekna. Kun yerootti hiikamu ta'a. I'm very sure waggoowwan shanan kun biyya kana irratti jiruu bu'uura qabu yerootti hojjennudha kan ta'u. Kanaaf immoo uummanni keenya nu duukaa jira. Jabaannee hojjennaga. Finfinnee irraa gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Mitiquuf Qaadu. Galatoomii Mitiquu daawwattoota keenya amma immoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceena. Akkuma beekamu irreechi gulantaa addunyaa irratti kabajamaa jira. Kana keessaa isa tokko kan ilaalu irratti dabarsina deemna amma gamasitti ceena. Ayyaanni irreechaa baranaa as United States keessatti kutaa Minnesota sanbata dheengaddaa hora Nikolaasitti kabajameera. Gabaasaan keenya Alamaayyoo Qannaa namootaan kabaja kanarratti hirmaatanii fi hoggantoota hawaasaa achi asoosiisuudhaan haala kabaja sanaa irratti gabaasa qopheessa qaba. Amma gara Alamaayyootti isin dabarsa. Hawaasni Oromoo Minnesotaa jiraatu irreecha bara kanaa hora Nikolaas handaara magaalaa Minneapolis jirutti sanbata darbe kabajate. Minnesotaa keessatti irreechi kan kabajamuu jalqabe bara 2002 yommuu ta'u bara sanarraa eegalee waggaa waggaan guddachaa fi baay'inni hirmaattotaas dabalaa akka jiru Abbaa Malkaa irreecha laga Nikolaas kan ta'an Abbaa Biqilaa Dhaabaa Sagalee Ameerikaatti himan. Ani amma gara waggaa 40 kan kabajee bara 2014 kan biyya kana dhufe akkasii asumatti kabajnaa warri kanaan dura na dura ture yeroo baay'ee gara waggaa 15 kana warri ta'anii jiru akka oduu dhagaye kaayyoonsa aadaa Oromooti, qabeenya Oromooti, eenyummaa Oromooti. Irreessi ganna boruu ganna bacaqii gannaa san boruu gannaa san Rabbi waan kan ceesis birraatti kan deebise ibsaa ibsee birraatti qeeneedhe lagni hir'atee hundumtuu calalee firri gamaa gamana walitti dhufee akka nagaa wal gaafatu durii kaasee dhaloo akka seenan jedhu dhaloota kiristoosii kaasee ummanni kush hoggaan ummanni Oromoo isa keessaa qaama tokko garee tokko waan ta'eef hamma ammaatti yoo qallaterre abbootiin keenya akaakileen keenya qabatanii sadarkaa kanaan gahanii waan ta'eef waan uumame odoon ta'in namtolchee odoon ta'in kan sirna gadaa wajji wal qabate wanti irreechaa kun wanti Oromoo kun wal qabatee jira hunduu kophaa ta'an deemu qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo awwaaqa itti araarfatu kan nama wal dhabe itti araarfatu amminaan gahee gan bacaqii gannaa keessaa boruu lagni calalee birraatti waan dhibaatisan isa galata galfata. Obbo Lammii Shunaa qindeessaa koree irreechaa yommuu ta'an irreechi bakka namoonni walitti muufatan yoo jiraatan illee dhiifama waliif godhan bakka araaraaf nagaati jedhu. Ani maqaan koo Lammii Shunaan jedhama. Ani dhufneefis irreessa magaalaa Lakkoo kan Oromiyaa xiqqaa irratti gaggeessuuf irreessa kana irratti qooda fudhannee Oromoo wajjin wal agarree Oromoo wajjin walitti baanee isa biyyaaf nagaa hawwinee isa addanaafis nagaa hawwinee akkanatti birraa keenya akka saba keenyaatti qooqaa birraatti naannoo bahe galateessinee galata gochuuf asitti baana. Irreessi kun bara 2002 jalqabe bara 2002 eegalee hanga har'aatti kabajamaa dhuma jira. Dhugaa boo ta'e bara baraan itti dabalaa hafuura Oromoo duukaa deema. Gammachuu fi dallansuu Oromoo duukaa deema. Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa bakka bu'uun sirna irreechaa irratti kan hirmaatte bashannantuu Abdul Qaadir waldaan isaanii koree irreechaa waliin ta'uun milkaa'ina isaaf hojjechuu himanii aadaa fi seenaa Oromoo dhaloota haaraa barsiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbatte. Ani irreeffachuu dhufe irreechi irree kenna aadaa kennas boonsuu akka
akkasumas aadaan calaqqisiisu qabna yoo nu calaqqisiisne akka ijoollee lafaa dhufu jirtu sanatti yoo amma calaqqisiisne borullee eenyutti hafa eenyutu dhaalaa kan jedhu numa jajjabeessu aadaa keenya mul'isu irree keenya san hojiidhaan agarsiisu. Waldaan hawaasa Oromoo wanna isaan nu gaafatanii bira dhaabbachuu balballi keenya isaaniif banaa ta'e kan isaanillee nuuf banaa ta'e waliin jalannee wajjin harka wal qabannee irree walii ta'uudha. Maqaan koo Boontuu jedhama. Ana guyyaa irreecha Minisootaatti kan kabajamudha. Isa kabajnee baay'ee namatti tola. Baay'ee guyyaadhaa guyyaa addaadha. Oromoon tokkotti bareedee dhufee ol jedhee baay'ee namatti tola, baay'ee bareeda kana kabaju. Imala tajaajila fayyaatiif Itoophiyaa kanaan dura deemanii akka turan kan himte lammiin Ameerikaa Liisaa Bitirer gara fuula duraattis Itoophiyaatti imala wal fakkaataa gochuuf karoora akka qaban dubbachuun uffannaa aadaa Oromoo uffattee kabaja irreechaa irratti argamuu isheetiif gammachuu qabaachuu himte. My name is Lisa Butner, but I'm just here because Maqaan koo Liisaa Butner jedhama. Sababni ani asitti argameef uummata kana nan jaalladha. Hojii taadduuf tolchaan hawaasa isaaniif hojjechaa jiran waan nan jaalladhuuf itti hirmaachuun barbaada jetteetti. Kabajni irreechaa sirna kabaja guyyaa galataa biyya kanaarra caalaa bal'aadha. Akkaataan itti dhiiraaf dubartiin sirban hedduu natti tola. Biyya kanatti akkasittiin sirbinu ni bareeda jechuun dubbatte. Yuunivarsiitii Noorzi Westernitti barsiisaa og-barruu kan ta'an Dr. Tafarii Xaafaa irreechi guddina agarsiisaa jiraachuu himuun waggoota 30 dura bakka muraasatti kabajamaa kan ture irreechi yeroo ammaa biyya hambaa bakka Oromoon jiru hundatti kabajamaa jiras jedhan. Diyaaspooraan kuni gaafa akkasitti walitti dhufee wal argee nyaatee dhugee gammadee sirbee tokkummaasaa haaromfatee deemu kana Oromummaa isaa haaromfatee.